raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,410 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Koof kan keerra caaltee rakkoon biyyaa eenatti naariyaa sootaleetiyaa waan keenya tiksuuf taane waardiyaa gurbayyoo kiyyaaf keekumaa lalaa sidhee bottee onnee jalaa turtee wantu naamala cunqursaa jibbaaf amma naa bahee igaarreniif laggeen keessa naanna'ee yaa'us nan dhufa kaayyoo galmaan ga'ee falmi biyya keerraa dibdee falee keenya kan sabaan caalu jaalallee moo'adduu milkaa'e mirgaan galee jaalala uffata kee onnetti baadhee yaada wajjin ollaa wal argaanne bus fagaadhee qaama mana taa'ee qalbii sitti godhattee maagaraana raaftaa qabchuun darra marmartee gootota qaqqaalii kumaatamatti laannee naa obseetoo galuuf jirra dhiyaannee naafsi gargar baasuuf sakaalan isa beeka jaalalleen dulloomu abdiin kutu sin eega maaltu ta'aa jira? Sagantaa kanaan sochiiwwan si'ana naannawaa gaanfa Afrikaatti, Impaayera Itoophiyaatti, keessumaa immoo Oromiyaa keessatti gama siyaasaa, diinagdee fi hawaasatiin adeemaa jiran dhiibbaa isaan uuman sakattaanee taajjabbii, qeeqaa fi hubannoo taateewwan dalagamaa jiran irratti gama adda addaatiin dhiyaatan gaggabaabsinee isiniif qoonna. Maaltu ta'aa jira? Oromiyaa fi Oromummaa balleessuuf duulli kallattii adda addaan taasifamaa ture ammas jabaatee itti fufeera. Qe'een Oromoo erga bulchiinsi bilxiginnaa aangootti dhufees bifa daran coraa namaa balleessuun guyyuma guyyaan qe'ee dhiigaa ta'aa jirti. Mootummaan waraana qabu hunda itti bobbaasee uummata nagaa irratti duguuggaa sanyii gaggeessuu irratti argama. Warri ollaa Oromiyaa kan bulchiinsi bilxiginnaa daboo yaammates yeroo adda addaatti Oromootti duuluun uummata ajjeesuu, qabeenya uummataa saamuu fi ibiddaan barbadeessuu, uummata jumlaan ajjeesuu, mana keessa gubuu, morma namarraa muruun, ittiin sirbuun gara jabeenya seenaa ilmaan namaa keessatti mul'atee hin beekne Oromoo irratti yoo raawwatan bara kana keessa argaa jirraa, dhagaas jirra. Daangaan Oromiyaas bifa adda ta'een fiinxaalee Amaaraatiin saamamaa jira. Haga kun hunduu ta'uu bulchiinsi bilxiginnaa kan badhaadhina abjuu keessaa uummatatti faarsuu waan tokkollee dubbachuu hin feene callisuu filateera. Akkuma kanaan dura guyyumaan sagalee boo'ichaa fi du'a lammiilee qulqulluu dhagaa turree akkuma dhiitamuu dhiiga Oromoo Oromiyaa irratti argaa turree torban kanas Oromiyaan akkuma qe'ee boo'ichaa taatetti dabarsaa jirti. Ilmi namaa yoo akka loon qeeraa qalmaa geeffametti loltuu biyyattiitiin qalamuu ragaa viidiyootiin agarreerra. Oromiyaa keessatti ajjechaan jumlaa qaamolee ollaarraa dhufaniin Oromoota irratti raawwatamaa jira. Daangaan Oromiyaa saamamaa jira.
Oromoon mirga qe'ee isaarratti afaan isaatiin barachuu danqamee yoo fiinxaaleeyyiin itti duulan mootummaan immoo isaan deeggaruu fi dhaabbilee fiinxaaleeyyii deeggaran adda addaa yoo alaabaan Oromiyaa Finfinnee keessatti mirmirfamuu fi faaruun Oromiyaas faarfatamuu hin qabu jedhanii ibsa mormii baasan ifatti argaa turreerra. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya maaltu jira har'aatiin qabxiilee olitti tuttuquuf yaalle kanneen qabannee isinii dhiyaanneerra. Yoo yeroo qabaanne immoo kan isinii daballus ni qabnaa haga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Qopheechuun kan isin waliin turu'an Gurmeechaa Gammachuuti. Haadholiin Oromtichaa lubnaan deessu goota fayyuu malee kan furee waan kaayyoo goofu wareeganiin. Ajjeechawwan seenaa ilmaan namaa keessatti darassuu kaneessoo jedhaman kamuu bara bulchiinsa bilxiginnaa kana qe'ee Oromoo irratti kan hin raawwatamin hin jiru yoo jedhame waan dhugaarraa nama fageessu miti. Amaanu'eel Wandimmoo micaan ganna 17 adda babaa irratti shaneedha jedhamuun humnoota mootummaatiin haadha abbaa fi hawaasa naannichaa fuulduratti rashanameera. Galaanaa Imaanaa fi Asaffaa Kushiifaa humnoota mootummaatiin ajjeefamanii bineensa nyaachifamaniiru. Dubartiin ulfaa humnoota mootummaatiin ajjeefamteerti. Ajjeefamtees mana keessa ibiddaan gubatteerti. Namni dhukkubsatee sireerra ciisu mana wajjin gubateera. Manguddoonni danda'anii diina jalaa baqachuu hin dandeenye ajjechan hin malleef irratti raawwatameera. Namoonni mana amantii keessatti, mana barumsaa keessatti, walgahii hawaasa irratti, bakka qonnaa fi daldalaatti jumlaan xiyyaaraa fi diroonii mootummaatiin samiirraa boombiin itti roobsamuun namoonni dhibbootan lakkaa'aman bakka tokkotti dhumaniiru. Qaamoleen hawaasaa kamuu ajjechawwan gosa kamiitinuu bara kana keessa ajjeefamaniiru. Dhiyeenya kana kan argaa jirru immoo kan durii irrayyuu daran hammaataa fi sadarkaa dubbachuuf illee namatti ulfaaturraan kan nama ga'udha. Humnoonni Amaaraa kanneen daangaa ce'anii dhufan morma ilmaan Oromoo irraa muranii yoo ittiin sirbanii fi dhaadatan ifatti mul'ateera. Raayyaan Bilxiginnaas daangaa gara jabeenya isaa agarsiisuuf nama nagaa ajjeesee ibiddaan gubaa yoo suuraa waliin ka'u toora miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa turuun beekamaadha. Gocha loltuun uffata raayyaa ittisa Itoophiyaa uffatee raawwate kana waajirri Biraanuu Juulaa ibsa baasuun footoshooppiidha maqa balleessituu nurratti raawwatame jedhee waakkachuunsaas yaadannoo torbanoota muraasati. Isaan kana jedhanii waakkatanis osoo oolee hin bulin dhiyeenya kana immoo loltuun uffata raayyaa ittisa Bilxiginnaa uffatee ilma namaa ciibsee yoo goraadee yookiin albee dooman qalu ifatti ragaa suur sagaleetiin mul'ateera. Loltoonni nama nagaa harkaaf miila hidhanii gorra'an kunniin tokko yoo qalu kun dhaabbatee viidiyoo waraabaa kan turee fi afaan Amaariffaa kan dubbatanidha. Inni qalaa jiru callisee albee yoo morma nama qalaatti rigu, inni tokko immoo duubarraan dhiisini gaa yoo afaan Amaariffaan jedhu bira dhagama. Waajirri Biraanuu Juulaa fi bulchiinsi Abiy Ahimad kanas footoshooppiidhaan jedhu moo deebii maalii qabu laata? Viidiyoon raayyaan ittisa Bilxiginnaa morma nama nagaa gorra'uusaa agarsiisuun miidiyaalee hawaasaa irratti tamsa'aa ture kun muddee 11 bara 2022 godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Dibbisaa Oggootti kan raawwatame yoo ta'u sababa odeeffannoo shaneef daddabarsa jedhuun ragaa tokko malee ilma Oromoo qulqulluu kana ableen morma isaa akka gorra'antu ibsamaa jira. Oromiyaatti rakkoon nageenyaa uumame karaa nagaan furamuu dhabuun gatii guddaa uummata biyyaas mootummaas kaffalchiisaa kan jiru yoo ta'u bulchiinsi Bilxiginnaa garuu rakkoo kana furuuf haga ammaatti kutannoos fedhiis dhabeera. Rakkinicha immoo humnaanis furuu dadhabeera. Oromiyaa dachee bal'oo lafa tarsiimoo siyaasaa, nageenyaa, bulchiinsaa fi diinagdeef murteessituu taate kanatti nagaa waaraa buusuu dadhabuun lubbuu ilmaan namaa guyyumaan akka baalaa harcaasaa oolee bulaa jira. Qaamolee hawaasaa dureewwan amantii fi abbaa gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa BBC Afaan Oromoo waliin haala yeroo irratti turtii taasisaniin yaaddoo qaban qoodaniiru. Qaamolee wal dhaban gidduutti sabni goolamaa jira kan jedhan abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa naannoon Oromiyaa erga rakkoo hammaataa keessa galee waggaa 2 lakkoofsiseera. Kan ammaa kun ammoo kan saba kana qaanesseedha. Uummanni Oromoo takkaa haala kanaan miidhamee hin beeku. Salphinni akkanaa takkaa isa qunnamee hin beeku jedhan. Wanti mudataa jiru kan nama gaddisiisuu fi nama bochisuudha. Namni namooma keessaa kan itti ba'eedha. Obboleessi walirratti kan raawwachaa jiru diinummaa hamaadha jechuun taatee mudachaa jiruun guddoo yaadda'uu isaanii kan ibsan immoo luba Balaa Mokonnooni. Dureewwan waldaa Makkaana Yesuusii Itoophiyaa keessaa tokko kan ta'an luba Fiqaaduu Beenyaa Gannaalaa immoo gama isaaniitiin rakkoon amma biyyi keessa jirtu yeroo kamuu caalaa nu yaaddessaa jedhan.
gara jabeenyi waraanni mootummaan uummata nagaarratti bobbaasaa jiru agarsiisaa jiru kan guyyumaan uummata nagaarratti agarsiisaa jiru daran itti jabaachaa deemaa kan jiru yoo ta'u ajjeechawwan hamoodha jedhaman kamuu bara kana Oromoo irratti raawwatamaas jiru. Qe'een Oromoo Oromiyaan eega nageenyaan wallagattee ooltee bubbulteerti. Duudhaadhaan nu qoodichaa nuttan baate xiiqii hamtuu dhalee nafsi walirraa maanu eeganim. Osoo magaalaa Finfinnee Oromiyaa jalatti haa bultuu mirga abbaa biyyummaa Oromoo Finfinnee irratti qabu haa kabajamu jedhamee wareegamni meeqa kaffalamaa jiru. Tibban ammoo alaabaan Oromiyaa mirmirfamuu hin qabuu fi faaruun Oromiyaa manneen barnootaa magaalattiitti afaan Oromoon barsiisan keessatti hin faarfamu jechuun qaamoleen Oromoo ija gaariin hin laallee hokkora kaasaa turuun mul'ataa tureera. Manneen barnootaa afaan Oromoon magaalaa Finfinnee keessatti barsiisan waggoota 5 darbaniif darbee jeequmsi adda addaa mul'ataa kan ture ta'us torbanoota lamaan darbaa jiran kan ammoo bifa adda ta'een hokkorri ka'aa turuu karaa miidiyaalee mootummaa dabalatee kanneen biroonis ifaan mul'ataa tureera. Hokkoricha kaasaa kan ture qaamolee siyaasaa sirna nafxanyaa leellisan akka ta'e yeroo adda addaatti himamaa kan ture yoo ta'u bulchiinsi Adaanech Abeebees kanuma mirkaneesseera. Haa ta'u malee hokkoricha hordofee deebiin kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee kennite kan sababni alaabaan Oromiyaa mirmirfamuu fi faaruunis faarfatamuuf kaarikulamiin barnootaa kan Oromiyaa irraa waan fudhatameef jechuun dubbachuun isaanii haalaan uummata mufachiiseera. Kunis mirga abbummaa Oromoo Finfinnee irratti qabu kantiibittiin akkamitti ilaalte gaaffii jedhus kaasuun isaa nafne. Deebii aadde Adaanech kanarratti yaada mormii kan kenne ogeessi seeraa Ibsaa Gammadaa fuula miidiyaa isaarratti sababni faaruun Oromiyaa Finfinneetti faarfamuu fi alaabaan naannichaa manneen barnootaa Finfinnee keessatti fannifamuuf kaarikulamiin barnootaa Oromiyaa irraa waan fudhatameef jedhanii ibsuun dogoggora guddaadha. Kaarikulamii Oromiyaa irraa fudhatan san yoo dhiisan faaruu fi alaabichi hafuuf deemaa seera kamiin? Alaabaa manneen barnootaa qofa hambisumoo alaabaa waajjira pirezidaantii Oromiyaa jirus buusanii Finfinnee keessaa baasuuf yaadan jechuun gaafateera. Keessoonsaa kan leelliftoota sirna nafxanyaatiin guutame bulchiinsi biltiginnaa abbummaa Oromoo Finfinnee irraa qabu irratti mormii waan qabuuf gaaffii kana deebisuun hafee waan uummanni hin gaafatin gochaa turuunsaa kan yaadatamudha. Finfinnee fi Oromiyaan qaama adda addaa ta'uu kan hin dandeenye yoo ta'u heerri Oromiyaas Finfinneen magaalaa guddoo naannichaa akka taate tumee jira. Heerri naannolee birootiif hojiirra oolee sababa dadhabbina qaamolee bulchiinsa Oromiyaa bakka buune ofiin jedhaniitiin gaafiin Oromoon har'alleen shaggar irratti qabu lafarra harkifachaa har'a ga'eera. Amma immoo inumaa Oromoo Finfinnee keessatti alaabaa isaa fannifachuu fi faarfachuu hin danda'u duulli jedhus alaakeechan irratti banameera. Dhaloonni qubee amma wabii Oromiyaa ta'ee Oromoo fi Oromiyaa bararuuf wareegama qaalii kaffaluu irratti argamu kun faaruu Oromiyaa irraa yaadannoo adda addaa kan qabuu fi yaada Oromiyaan biyya jedhu kan ittiin sammuutti kudhaammatee guddateedha. Dhaloonni kun faaruu kanaan Oromiyaan naannoo osoo hin taane biyya isaa ta'uu kan ittiin barachaa guddatee kan eenyummaa isaa fi guddummaa sabaa fi sirna isaa ittiin barateedha. Ganama daree barnootaa isaa seenuun dura faaruu kana faarfatee barumsa isaa jalqabaa ture. Faaruun tun laphee dhaloota kanaa irratti bakka guddaa kan qabduu fi ergaa guddaa kan dabarsaa turteedha. Sirna barnootaa dhaloonni kun ittiin barachaa ture keessatti kan akka faaruu kanaa eenyummaa saba isaa dhaloota kana barsiisee waan jiru fakkaatu. Oromiyaa Oromiyaa haadha seenaa guddaa handhuura Oromootaa galma sirna gadaa dachii heeraf seeraa haadha caffee odaa badhaatuu gabbattuu magarsituu hundaa xurii bara dhibbaa dhiigan sirraa dhiqnee wareegama qaaliin alaabaa ta'e ol qabnee gammannee gammadii bokkuu deebifannee nagaaf dimokiraasii tabaroo namummaa misooma amansiisaa guddina tattamaa ummattoota wajjinis jaalalaaf tokkummaa wabii jireenyatiif goonee kaayoo cimaa irree gamteeffannee kaaneen wabdadhu Oromiyaa lalisii dagaagii jiraadhu jedha. Faaruun dhaloonni qubee Oromiyaa isaa ittiin faarfachaa ture kun hangam dhaloota kana akka jabeechite waan beekaniif warri alagaas duula hamaa walirraa hin cinne itti bananii lolaa jiru. Oromoonis bu'aa faaruu tanaa waan beekuuf gatii itti baasee tikfachaa fi faarfachaa jira. Qaamoleen Itoophiyaa qeenxee dharraa jiran kunniin jechoota walaloowwan faaruu tana keessatti caqafaman keessaa qeessan guuruun akka yakkaatti yeroo laalantu irra deddeebiin dhagahamaa jira.
waanuma fedhes ta'u Oromoon biyya isaanii osoo hin taane biyya ofii faarfatee seenaa ofii himatee hawwii guddina fuulduraaf qabu kan ofiisaa ibsate malee qabeenya jiraa wanti tuqen jiru. Warri anatu sii beekaa garuu kana beekuu didanii Oromoo nagaa dhowuuf hokkora kaasaa jiru. Odeeffannoo tibbana keessoo bilxiginnaatii bahee immoo mootummaa federaalaa alaabaan Oromiyaa mirmirfamuu fi faaruun Oromiyaa Finfinnee keessatti faarfamuun dhaabbachuu akka qabu ajaja dabarsuusaati. Manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti gochi alaabaa Oromiyaa fannisuu fi faaruu naannichaa faarfachuu taasifamaa jiru hokkora uumaa waan jiruuf dhaabbachuu akka qabu mootummaa federaalaa qajeelfama kennuusaa raadiyoo Waazeemaa maddeensaarraa akka odeeffate tibbana gabaasee ture. Akka gabaasni raadiyoo Waazeemaa kun agarsiisutti hooggantoonni magaalaa Finfinnee qaamolee garaagaraa wajjin xiiqii keessa galuun gocha raawwatan ta'uu mootummaa federaalaa amantaa kan qabu yoo ta'u kunis nageenya biyyattiif sodaachisaa waan ta'eef hatattamaan gochicharraa akka of qusatan bulchiinsa magaalattii ajajeera. Mootummaan bilxiginnaa yeroo ammaa mormii fiinxaaleeyyii Amaaraa fi dhaabbilee siyaasaa sochii kana duuba jiranii bu'uura godhachuun murtoo manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti alaabaa Oromiyaa mirmirsuu fi faaruu Oromiyaa faarsuu kan waggoota 3 darbaniif hojiirra oolaa ture daangessu dabarsee jira jechuun immoo OMN tu gabaase. Alaabaan Oromiyaa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti akka hin mirmirfamnee fi faaruun Oromiyaa akka hin faarfamneef murtoon daangessu kun dhiibbaa mootummaa federaalaatiin hojiirra akka oolu taasifamaa jiraachuu maddeen kiyyarraa odeeffadhe kan jedhu OMN mootummaa federaalaa alaabaa Oromiyaa manneen barnootaa Finfinnee keessatti mirmirsuu fi faaruun Oromiyaa akka faarfamu gochuun hokkora kan babal'isuudha yaada jedhuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee gochicha akka dhaabuuf ajaja dabarsuu himuun bulchiinsi magaalichaas gadi qabaadhumaan hojiitti hiikuuf socho'aa jiraachuun barameera. Eega manneen barnootaa afaan Oromootiin barsiisan magaalaa Finfinnee keessatti banamanii as qaamoleen ilaalcha nafxanyummaa qabanii fi Oromoo ija shakkeen ilaalan kallattii adda addaatiin mormii kaasaa kan ture yoo ta'u addatti immoo torbanoota lamaan dabarsaa jirru kana keessa manneen barnootaa hedduu keessatti hokkora kaasuun barsiisota barattootaa fi manneen barnootaa afaan Oromootiin barsiisan caccabsaa fi miidhaa irraan gahaa turaniiru. Sababuma kanaan barsiisonni fi barattoonni Oromoo hedduunis hidhaaf saaxilamaa turaniiru. Paartileen siyaasaa kanneen akka ABN, Baaldiraas fi Izeman akkasumas qaamni imimmaan eegduu Itoophiyaa jedhamus ibsa baasuun alaabaan Oromiyaa magaalattii keessatti fannifamuu fi faaruun alaabichaas faarfatamuu hin qabu jechuun ifatti mormaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Gama Oromootiin garuu namoota dhuunfan yaada isaanii qoodaa turan malee jaarmiyaalee keessaa hanga ammaatti qaamni gadi ba'ee gocha kana akka Oromoof ta'utti deemuu akka qabu kan sagalee dhageechise yookiin gocha fiinxaaleeyyii kanneenii qaamni balaaleffatee hin dhagaamne. Oromoon wal malee akka firan qabne beekee lafa jiru waliif birmatee balaa afaan baasee itti dhufe kanarraa Oromiyaa fi Oromummaa isaa hin baraaru taanaan akka sabaatti miti akka dhuunfattuu jiraatee itti fufuunsaa yaaddoo waan ta'aa jiruuf harrumarraa ka'ee of baraaruu qabaan dhaamsa sagantaa keenya har'aati. Xumurree fayyaa bulaa. Sidee buttee onneen galmi jaalalaa na jalaa turtee wantu naamalaa. Cunqursaa jibbaa fammanaa bahee Igaarreniif laggeen keessa naanna'ee yaa'us nan dhufa kaayyoo galmaan ga'ee. Falmi biyya keerraa dibdee falee keenya kan sabaan caalu jaalallee moo'adduu milkaa'e mirgaan galee. Jaalala uffata onnetti baadhee yaada wajjin oolaa wal argaan eebbus fagaadhee. Qaama mana taa'ee qalbii sitti godhattee magaraan raaftaa abjuun irra marmartee. Gootota qaqqaalii kumaatamatti laannee naa obseetoo galuuf jirra dhiyaannee. Naafsi gargar baasuuf sakaalan isa beekaa jaalalleen dulloomu abdiin kutuu sin eegaa.
hayyuu malee kan furee wakkaayoo koofu wareeganiin duudhaadhaan nu qoodichaa nuttan baate xiiqii hamtuu dhalee nafsi walirraa maanu eeganiin. Yaa ilmaan abbaa gadaa tolleen Oromoo booraan bareetu hordofte galmee faana seenate turtollee sinee gadaa sillikee mormatoo namuun kutuu laagalii rakkoon haadha seerate. Intootoo tolyaasaniit hora finfinnee loo baafatu keedur warri mootii tufaamuna seenaa kee xureessaniit eenyummaa lafaallee nu waakkatu yaa bareeda foolii urgaafuna. Manni kee hawaas gamaa gosti jaajilee ilmaan ayyuu dambalbootaaf mokoo bakkee warree waan ofii abdiisumaa tokkuma gamroomsaa qabsoo fayyuu eeggadhu barbaartee fuutamee. Gaaddisa burkaafadhu nu wal falagaaf rakkoo obsi waaqa naakadhu wal garraa guyyaa tokko wal garraa guyyaa tokko. Saadha diimaa shamsii tolaa gootuma silaa haati gootate jagnulee fidhaan furmuu cabus galma kaayyootti hokkolaa beekta hoodhamee faana hoodate. Shaggar geenye naan jettee karra shanan keessaa gamiin dhuftaa shananitu eegduu bobbaasanii maqaa miidhagaa qabdaa taasisanas boossee nu boosisu maqaa biraasii moggaasanii. Tokkummaan wabii faloo logne Oromoo qooda saaf maluu wallabatti qaalii lammii dhabne waltajjii marii waloo beekan kora taa'ee waliin galuu akka saba dhoofaa hayyuu qabne. Shinni gatti nuugale gargar walii dhuunfafo daandiin galma nuun dhabu falli tokkummaa qofa falli wal ta'uu qofa. Gaabeebash! Itturtuu fi gaabeefika! Ittintor daabeebay! Itturtuu fi gaabee! Ittintor daabeebay! Kan maalodii gaabee! Tolfika! 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 raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar